mana bana dede ki kala mangenye foto ke sankade jennan ummanni ya edu ani zilimiti nama butusi assalamu alaikum jariyu dego si wa waletino ido jila wante bi nama wani tare dubbatu miti abadan isan nergasi dubbade warra khani debi se rabbina fadi sun jadara miti ustaz jala deme sefi jala demu dana betu kana bi gari da garu ustaz ki yaqal jolen to ko video ko taniti wal fakesu rabbina gundu bada rabbi tunda kenya yuarda mal makasa boleh sakotu taeda awago da gara jarati dawa ko da targe dikradde rabbina ko seti maka ustaz de dunya da barakirada abshir tae akasakas islam mala kala debe mo akasi jede wanto ko dubbate jenana ni are mana bana de gafa sana video san gutu sini banun nanda akasi aman tan wacu da video cekera de ben agi pat amma acuma ni malifi inno timbaranni warri pastarota police mucaka na jalqaba obbolese ko iyo police minuti ka badduti dubbadenga warri pastarota mucaka na barsisu qabdu amanti ke sanu sinjala balle sajira ma barsisa ka jalqaba ti ko masile je to kula ma karana da bebara te ko akamitti gorsate asbaye jedem gos dubbade jennani abdira gasasi nu arraf sajadan ngisani abdira gasasi ma baratera jennani barachum mala namni barateke tigala obbolesi ko mo gatimbe ko banira dubbade malen imbaranne obbolesi ko imbaranne gatimbe ko fanan aga biyeju guma ke sajirade guma ke sabmo kan socho bakani tire mo gatimbe ko jennan imbaranne abdira gasa mo barate fudat tumbaranne imfudat biye ke satakani barata turan ko bakaban daga heccuda imma sarra wato ko dum banyani yo mu abdira gasa ngira yo abdira gasa nebrat mo sabrat jo kabe debe kemo kan ko tini torke yo sina sajirate nebrat kan ko tuda tan dum gade jennani abdira gasa yo abdira gasa do arab sajira jennani abdira gasa yo amanti ustazo tawamen ngire la de chuko ustazo tawamen bakka ustazo ni jiranu ti hina rabsin amantina ma amanti ke basifatu jenne itinna gire tari irra du badde ani gababse imma amanti kana kaysa galul len jallatu rabbi wal tibuni jallanni nama cala rabbi wal tibuni jallanni akasinu wonjalle kes ni ko turan kabu debile mo kana nabin ke nyale sallallahu alaihi wasallam ittiwabi kata ani harran rahame kana annama tikmiti yo qalbina tijabdan afuna lillah isafi miti video lena nojjada odo sunna man ta islama li katarate yo qalbina tijabdan bakka wal geesun qabnu namballe senjada male tumani balle sineyu wala namballe sedi fama gudda rabbina fadi su doayuna ka dawrika dogo gore na doayra ka da an man tin ko islama karabba ko titi yo le khara way dogo gore ke jirade ni faman jalan nama boleh sekot yojil la ilaha illallah muhammad rasulullah man bidun dunia gara na calo njuru kasa mon abban fede walin jiranna walin nagadanna wal gargar sinna wa me ko jimbona sabumma da namumma da kuna manta ko na iya ma yon ko gore ustaz na daga sayna adaban abad do raman tibra to jinno jatinna na jadan takam fi do kon so chowal amanta ko to na iya masin ojjata jira agesani amma simmo dibani bataman tanko miskina kaminu ganda na mantiran woni koda je dunjuru kana fani kana porri oliga da barsartan baga maddani video kaza suratani oliga de martu ani wan barbada yojedani ustaz nana ratimir ka bunjara ngara ko banu bitadde ustaz aye jazakallahu khair asratu wanin jechuda barbado ani so wanin jede ya namni to warri iyajiru hundisa warra mana jaza ciise jiru aslan warri mana jaza injirre warri madami jiru mbala yoro qabatun qabu warri mana madami jiru sinin jede busy jira saati kana injiru ajanda ke sanis quban qabu bodde video daga amale quban qabu mal goda warri mana jaza kun ajanda tolcheti wo ya bu muazzakanun jeden
amma maaltu jira beektu miidiyaa kanarratti namichatu waa jalaa bade waa jalaa badee jennaan waanuma isin beektan isin yaadachiisaara waa jalaa badee jennaan ummanni gadi bee acaacinii jedhama akka naannoo keenyaatti acaacinii jechuun hattuu barbaaduu mandarri baafame humnaan ba'aa jedhamee dirqamaan ba'aa namni of qulqulleessuudhaaf ba'a mandarri ba'ee barbaada hattuu kana abalu kana shakkina abalu kana gaafa kana akkana ture maal jedhame maallaqa lakkaa ture maal jedhame qoratama yeroo qoratamu kana keessa dhabame namtichi maal jedhe dhiisaa jedhe hundi keessanuu mataa keessan lafatti qabaati gadi ciisaa jedhe an hattuu kiyya argadheera jedhe dhagaha hattuu kiyya argadheera hundi keessanuu mataa keessan lafatti gadi qabaati naa ciisaa nan waraanee ajjeesaa dhiifama naa godhaa jedhee jennaan ummanni dhiifama sii godhee maanu dararta ajjeesi jedhaniin isin ajjeesuu jedhe hattuchaan ajjeese hundinuu murteesse lafa qabaagaa jedhee calliseetuma eeboo fudhatee bismillaa jedheeduma ummatarra fiige callise yeroo inni ummatarra fiigu hattuchi yeroo inni dhaqe bira ijjetu na waraane jedhee utaaleka nama keessaa fiige kunooti hattuun koo jedhe naa qaba nama kana hunda keessaa fiige jechuudha obbeeka warri amma akka amaarri jettu fasi allabbat zillaa ichilim namni dhuufuu qabu utaalcha hin danda'u warri amma gadi ba'ee ustaaza Mu'aazitti duulaman dhiifama gaafattanii jennaan anuu sinni ustaaz dhiifama maali gaafattu warra akka hattuu ammaati warri amma iyyaa jiru kun ijoollee biyya arabaa mana madaam teessee ijaazaa kan hin qabne yaa rabbi jettee boossi wallaahi laaziim yeroo wanni akkanaa ka'e yaa rabbi jettee boossi mana ijaazaa qabaachuun seeraa ijoolleen akka lamatti mana ijaazaa qabaatti waa'ee biyya arabaa kana nan gaafattanuu sin eenyuun caalan beekaan ijoolleen Saa'udiittis ta'e Dubaayittis ta'e akka lamatti mana ijaazaa godhatti inni tokko dararamteeti mana xalabaa dhatte sana dhagaha ijoollee mana ijaazaa gosa lamatti naa laala isiin tokko dararamteeti yoon biyya nagalchi jedhe qaalitti kanaan rakkinatti galuudha abbaan kiyya sangaa gurguree biyyaa na baase liqeeffadheen biyyaa ba'e jetteeti of rakkiftee of dhiphiftee maal gooti baddi malee yookiin baalagachuudha yookiin immoo waan biraatiin miti dirqamteeti biyyatti galuurra waan ta'e dalagee maatii kootii godha jettee maatiidhaaf jecha garba of goote mana madaamiitii baddi baduu kana keessa qabamuu jira mana hidhaa keessa utuu laalanii kumaatama jira dubartii mana ijaazaatii mana xalabaatii baddu jechuudha rakkatteetu jaallattee miti isiin maatiidhuma jijjiiruuf kaayyoo qabdi dhattee kaayyoo sii guuttattee galgalaa jirtu danuu jirti kanaaf walitti qabnee arabsinu kaan immoo ta'e jedheeti wal sossobee wal balleessuu wayii jira tokkotu shiishaa mormaan gaatteetteesi mana ijaazaa keessa kaasatan Dubaayin keessa irra caala jechuudha shiishaa haga dhaabasii qabdi sana xuuxaa miilarra kaatteeti kottuu bayii dalagataa jirraa mana xalabaatti 700 dalagdaa nu biraa 2,000 jettee abaabbaltee baafti maallaqa isiin fudhattee dhuftee harkaa butti dhageessanii maallaqa isii nyaataa dalagaa ergitee maal jettee waan akkasii danuudha gati deebi warri shiftaan ustaazota irraa goraa warri immoo nagaan mana ijaazaa akkuma nama jedhe maatii keessaniif jecha yoom gale rakkoodha jettanii jaanfattanii baatanii mana ijaazaa qabdanu rabbi isin gargaaru ijaazaan manni ijaazaa ofiin utaalee naman qabu manni ijaazaa ofiin naman gudeedu manni ijaazaa ofiin naman ulfeessu yoo immoo dhiirti tokko humnaan isin ulfeesse natti maanan saaxila rabbi sataraa jedhe miti nan beeka akka rabbi sataraa jedhes nama 100 dhabuurra nama tokko dhabne toobanna natti madda warri humnaan qabamtanii gudeedamtan kanaan achi wanni fokkotaa hedduutu jira ustaazota irraa goraati nabiyyi wayii kana booddee nu ergamu hin jiru ustaazotuma keenyatiyyuu daa'ee keenya xiqqoosi akka lamatti duulamaa jira tokko waan shahaadaasi Abu Mu'aaz irratti ijoolleen keenya hundi keessan haasaan koo dachaadhaan tokko inni hubattu jedhee yaada waan shahaadaatiin Abu Mu'aaziin ijaan argaa kan jibbu jira tiktook irratti gad deebisee suuraa isaanii kana rabsaa oolu kanan dhaqee maal yoo na kabajje kaasi jedhee kaasu hedduutu jira kuni dhimma shahaadaati nan beeka
sana keessa girrigirri lalee baay'ee machaa lakkuma jedhame girrigirrii kana keessa ustaazni kun shahaadaa irratti hojjetuudhaaf yoo duula banuu barbaadani jabaadhaa rakkoon qabu walitti gadi yaana. Warri immoo ammallee nu bira hin geenye dubbiin kun nuyi dubbatamte jettani silamaa gootani of gaafadhaa malee abumaaziin hin gaafatina. Ulfa baasuu sobaa. Soba kijibaa barreessame warri mana jaaga ulfi ba'aa jira lubbuu ba'aa jira dhiira dubartiin zinaa babal'isaa jira walii ciifamaa jira dhiirri tokko dubartii afurfaa fireendii taasifatee kan isii waliin beenne haraamaan halaala miti haraamaan ijoollee biyya arabaa rabbii sodaadhaa barreessaa nan sobee halkan akka waan isin birattaa sa'utti haasaa jira mana mana dheerraa sa'ana mana kee waan abbumaas jedhan sana viidiyoo barbaadeen irra deebi'ee jedhaan immoo kottaan wajjin duula bana. Dubartii afur baafateeti fireendii jedhama boo fireendiin isaa jedhu dubartii afur baafateeti tokko kamisa tokko ji'a keessa kamisa tokko baatii tokko kamisa taanu baatii tokko kamisa taanu baatii tokko kamisa taanu baatii kaasatan Dubaayin keessatti maal as qabaachi na qabaa na qirqixaa hin jedhin warri immoo jala deemtee nama rabsitu tokkosi silaallatu maatu si iyyisiise warri isa laallanne ko callisee taa'am warri isa laallatutu qirqixame iyya kanaaf akkastu jira ustaazota keenya rabbiinuu isin ittiin fidinii viidiyoo ani qabadhee jiru bilbila kiyya keessa guutee jiru akki itti jiramu viidiyoo Dubaay Suudii taa'ee Dubaay taa'ee Kuwaataaritti Kuweetiin taa'ee Baareenitti viidiyoo koolii bilbileeti qaama walirraa waraabee maallaqa walirraa nyaataa. Sini galeera hin nageenya moo beekaa dhiittan kana maaliif ittiin dabalii yeroo haasoftan yookiin ustaazota waa inaaseenaa waan akkanaa nu affeeraa nu naasofna nu affeeraati evidensii wajjin ragaa wajjin kunooti jennee sin agarsiifneeti maqaa wajjin suuraa wajjin sinii baafna viidiyoo walirraa waraabee maallaqa 200 wallaahi waan qalbii nama cabsu tokko sitti dhaggeeffadha. Hordoftoonni koo warri na jala dhuftan quba qabdu waan kana intala tokkotu intala Wallaggaati